السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حريم أوروتو ويلكم شمار كفونا هند كيسانو تكا قد أصون جنة على بيا كيسا أمنتي كتا أصون جنة الشما هند كيسانو هركفوني وردفتوتا كيا كم نجرتو فيا كيساني إيجا وردفتوتا كيا فيديو كيا كان الرقبة ديدو في سوغم فيديو كيا تتندبر دورا rodni hanga amma maatiin atatan najajjabeessaa turtan like sharing commenting galatoo magaran keessan dachaa haa ta'u naaf jiraadhaa umurii dheeradhaa waan yaaddan bakka yaaddan waan hajamtan waan hawwitan kulli itti gaasiniin jedha rabbiin walumaan yaada muraadan nuuf haa guutu gaa hordoftoota kiyyaa like share gochuun dagatina rodni hanga amma maatii taatan hordoftan viidiyoon kiyallee isinitti toluu baatu adara obbolummaatiin adara oromummaatiin viidiyoo kiyya like share godhaatii subscribe godhaa warroonni haroo taata subscribe godhaa viidiyoo kiyallee hanga xumuraa daawwadhaa akka sa'aattillee naaf guutuu isinittillee toluu baatu na jajjabeessaa isiniin jedha galatooma hordoftoota kiyya warroonni haroo taatanillee asuma maatii naaf ta'a like share subscribe godhaa gara youtube channel kiyya dabalamaa affeerraa kiyya egaa hordoftoota kiyya dhiifama natti illee hin tolle haalli dalagaa biyya namaa kun yeroo mara namatti mijaa'ee namni viidiyoo dafee waan gadi hin dhiifnee fi namoota hedduu komentii jalatti naa barreessitanii komentii keessan bakkatti isinii deebisuu dhabuuf dhiifama namni komentii tokko yoo namaa barreessaa deebii argatuuf namaa barreessaa komentii keessan kana tokkootiin keessaa isinii yoo deebise natti mijaa'u jechuudha maaliif viidiyoo hojjechuuf naa wayyaa jechuudha maaliif nama hundaafuu akka ganaa dhufee gaafatullee ka gaafatellee ka irraa turellee deebii bakka tokkotti isiniif ta'a jedha egaa hordoftoota kiyya gaafiin keessan irra caalan keessan waa'ee sawaa shariyaa majjaan hidhatanii gara maatii bilbiluuti namoonni hedduun nadidee naaf dalaguu didee jettanii komentii jalannaa barreessitanii jirtanii komentii keessan hunda keessa isaatu dubbiseetiin jira gizee isinii deebisuu gizee yeroo dhabeetii dhiifama komentii keessan kamiyyuu gizee naa mijaa'etti inshaallah viidiyoo hojjedhe deebii isinii deebisuun immoo dirqama namni wayiifuu komentii namaa barreessaa komentii irratti immoo deebii argachuu barbaada waa'ee shariyaa ilaalchisee shariyaa warroonni suudii keessa jirtan yamaniin ta'e riyaadiin ta'e jeezaaniin ta'e mamlaka suudii keessatti argamtan hurri shariyaa sawaa fayyadamtan qofti ani shariyaa sawaa waan fayyadamuuf itti fayyadamu san bu'aa isaa maal akka ta'e isiniif ibsa malee nama tokko ka Dubaay hoo ka biyya garaagaraa na gaafattanii dhiifama naaf oolcha hordoftoota kiyya akka biyya biraa hin beeku ammallee ka moobaayilii na gaafattanii ani moobaayiliin fayyadamu waan hin fayyadamne tokko wanni kun akkana jedheetiin viidiyoo irraa dalaguun barbaadu jechuudha ohuma dalagu san dhugaa isinitti mooyyaa dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite buluu wayyaa jedhanii mammaaksa Oromoo keessatti wanni na kijibsiisullee hin jiru namoonni tokko ni kijibtaa sirrii miti kijibaa hin dalaguu sirrii miti kijibaa komentiin akkana barreeffamaa jirtanii jire maraafuu galatooma warroonni kijiba naan jettanillee warroonni kijibduu naan jettanillee ani hin kijibu maaliif hordoftoota kiyya ani nama kamiyyuu ni kabaja malee ni diqqeessu namallee arrabsu jechuudha komentii jalattis ta'e viidiyoo keessattis ta'e namni naamusa adaba qabu tokko naman arrabsu jechuudha maaliif viidiyoon an dubbadhu sun dhibbaan dhibbatti dhugaadha amma immoo yeroo ammaa kanatti namoonni fayyadamtanii sawaa fayyadamtan warroonni suudii keessa jirtan mamlaka kamiyyuu warroonni majjaana hiitanii fayyadamaa turtanillee ka amma fayyadamaa jirtanillee warroonni fayyadamaa jirtan dubbiin kun dhugamoo kijibaa jedhaatime komentii jalatti naa barreessa hordoftoota kiyya maaliif warroota kijiba jedhe kanaaf deebii akka ta'uufi ani hin kijibu jechuudha wanni na kijibsiisan jiru ofii kiyya majjaana hidhee fayyadamaatti niin ture jechuudha maaliif ani sabni kiyya obboleeyyan kiyya jechuudha isinillee eegaa asirra walirra dabalamne wal beene akkuma obboleeyyan kiyyaatti ilaala wanta ofii kiyyaatti fayyadamu kana saba kiyyallee karakkatu ka keessumayyuu ijoollee baadiyyaa keessa dalaydu badoo keessa dalaydu jechuudha isaan namni irra caalaa rakkatu
ammallee namoonni tokko tokko ni jira mana madaamii keessatti ka shabakaa hin qabne namni marti shabakaa qabaa miti. Irra caalaan yookiin shabakaa hin qabne ka birrii ofiitiin guuttatu jechuudha. Maatii ofii bilbileetiin akka gaariitti haa dubbisuuf malee ani waa isinirraa argachuuf hin kijibu jechuudha. Yuutuubiin kiyyallee ganaadha sa'aatii isallee hin guunne sabiskiraabii isallee hin guunne ani wanni an amma kijibaan waa isarraa argachuuf isin kijibu takkallee hin jiru jechuudha. Sun yoo ta'ellee of dura malee ani har'allee hin kijibu borullee hin kijibu viidiyoo kijiballee hin dalagu jechuudha. Viidiyoon sun haafu malee hin dalagu. Wanni na kijibsiisallee hin jiru. Sabni kiyya karakkatu ka maatii ofii akka itti dubbisuun dhabe ka intarneeta dhabe haabajjaa na hidhatuuf anillee viidiyoo kana waan ofii kiyyaarraa fayyadamaa jiruuf viidiyoo dalage malee isin wanni na kijibsiise takkallee hin jiru. Wanni kijibullee hin jiru. Har'as hin kijibu borullee hin kijibu. Hanga yuutuubii kana dalagutti jechuudha. Wanni na kijibsiise takka hin jiru. Dhugama jirtu isinitti hima jechuudha. Ani ofii harka kiyyaa waan majjaan hidhee hidhataa ture. Irra caalaa riyaala 100 hidhataa ture. Riyaala 100 asiin dura daqiiqaa 300 hanga ji'a tokko maatii kiyya dubbisaa jechuudha. Riyaala 115 itti guute intarneeta megaabaayitii jiibii 10 sooshaal miidiyaa 10 isa kana itti fayyadamaa ture jechuudha. Hanga ji'a tokko ani maaliif intarneeta maatii namni an bira dalguun intarneeta mana keessaa hin qabu jechuudha. Kanaaf keessumayyuu namoonni harmeen ofii bilbila Nookiyaa qabattu abbaan ofii namni hundi bilbila bakka intarneetatti itti mijaa'ee bakka intarneetatti siqee namni hundi intarneeta yeroo mara nama dubbisu jechuudha. Keessumayyuu warroonni namni baadiyyaa keessa jiru namni keenya jechuudha. Gana magaalaa deemee magaalatti intarneeta nama dubbisa malee bakka mana jiru sanitti gibbii ofii keessatti intarneetan argatu jechuudha. Maaliif namni keessa mara katamaa deemee nama dubbisu. Namni biyya namaa jiru kunillee nama ofii dubbisuu barbaada. Yaada gargaraa mari'achuu ni barbaada. Maaliif sooshaal kana riyaala 20 itti guuttee majjaana hiite daqiiqaa 50 softaa jechuudha. 10:25 kun immoo waluma jiru dhibbatti ni dalagaa. Samoona kana immoo dhaabateetiin waan hin jijjiiranii jechuudha. Samoona kana naannoo akkana gara ji'a takkaatiin fakkaate anuyyuu dhiyoo tana riyaala 20 guuteetiin majjaana hidha jedheetiin na hidhuu dide. Maaliif maal ta'e shari'aan samoona kana hin dalagu hanga ji'a tokko jechuudha. Anillee irraa tureetiin majjaana hidhadha waan ta'e hin dalagu samoona kana. Maal ta'e jedheetiin ilaala baqqaanillee maali hin dhaabate moo hin jijjiiramoo jedheetiin hanga waan kana addaan baafadhutti viidiyoo isinii dalaguu ni dhabeef isa kanaafi na uffalchaa isinii jedha hordoftoota kiyya. Amma ni jijjiiramee jechuudha. Waan inni jijjiirameef amma immoo waan bareeda fidee dhufe jijjiirama isaa kana keessatti jechuudha. Ni jira hin banne ani immoo uma badesee jechuudha. Naannoo ji'a tokko gaheetiin ni jira oddayaaluu jammaree anumaa na dide jechuudha. Akka duraanii sanirra ni jijjiiree jechuudha. Ammallee daqiiqaatti dabaleetiin ni jira. Mata amma riyaala 115 duraan 300 fi intarneeta sooshaal miidiyaa jiibii 10 namaa kennu san daqiiqaa biyya bilbilatu riyaala 115 saniin biyya bilbilatu daqiiqaa 850 kennaa jechuu amma riyaala 65 daqiiqaa 300 intarneeta jiibii 15 sooshaal miidiyaa fayyadamuun 15 akkana amma riyaala 65 akkasitti fayyadamaa jira. Bifa haarawaa kana ka jijjiire isa kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoota kiyya. 10 majjaana duraan hidhan sunillee lakkoofsa jijjiiree dhufe ni jira akkasumatti jira. Garuu lakkoofsa koodii gubbarra 900 barreessanii jalatti itti ergan san lakkoofsa san jijjiiratee jira jechuudha. Sababni inni dideef isa kana jechuudha hordoftoota kiyya. Maaliif amma lakkoofsa asirra isinii kaayaa amma birrii keessaa waan hin qabneef majjaana hidhee silaa isinitti argisiisa. Majjaanni akka duraanitirra amma jijjiirameetiin hin jira jechuudha. Majjaana hin jijjiirame san of duratti immoo kaardii itti guuteetiin viidiyoo isaa irraa dalagaa isinitti agarsiisa. Amma immoo lakkoofsa isaa isinii kaayaa jechuudha. Ammallee namoonni Arab irraa akkamitti gara Ingiliffaa jijjiirraa Ingiliffaarraa immoo akkamitti gara Arabii jijjiirraa warroonni jettan immoo lakkoofsa isaa kakeettanillee asirratti isinii maxxansa.
riyaala 115 yeroo itti guutan lakkoofsa akkamii akka itti galchitan gubbarra 900 galchitanii jalatti lakkoofsa akkamii akka itti galchitan sanillee viidiyoo kanarra isinii kaaya. Akkasii hordoftoota kiyyaa inshaallah gaafa kaardii itti guute immoo majjaana yeroo hedduu isin agarsiisaa jechuudha. Amma lakkoofsan isinii kaaye kana yoo itti fayyadamtan majjaanni ni jira jechuudha. Akka duraanitirraa garuu ni jijjiiree jechuudha. Jijjiiree fidee jechuudha. Ammallee daqiiqaa ni dabale. Ka riyaala 6 fi 10 immoo daqiiqaan dabale akkasuma jira. Daqiiqaa 14 daqiiqaa 25 jechuudha. Ka 6 14 ka riyaala 10 immoo 25 jechuudha. Kunniin hin daballe. Ka riyaala 65 fi ka 115tu dabalee jechuudha. Ka riyaala 240 sunillee daqiiqaa dabaleetiin jira gara daqiiqaa 1000 foyiiti jechuudha bilbilachuun. Akkasii egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo isinitti dheeressu viidiyoon kee karraa kana fakkaata. Deebii isinii deebi'ee jedheetiniin yaada warroonni komantii jalannaa barreessitan obsaan na eeggadha. Komantii keessan gisimta akka viidiyoo walitti qabee viidiyoo isiniif hojjedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee hordoftoota kiyya isiniin jedha.